Baay'ee nama gaddisiisaa Muktaar haala kanaan rukutamee jira jechuudha. Abdataan mana Muktaar deemee rukutee jedhu dhugaadha moo soba kan jedhullee kanuma waliin ilaallu ta'a. Shamaa harka fuunee hordoftoota siyaasiitu bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana arginaan baay'ee tokko rifadheesii baay'ee tokko hin gaddees jechuudha. Egaa jarri kun lamaan akkuma piraankiidha jedhaa hojjechaa turanii piraankiilee nutti fakkaachaa ture. Yaa ta'u malee dhimmichi immoo dhugaa fakkaachaa jira natti fakkaate jechuudha. Muktaararra viidiyoo gallakkisee ture. Abdataan akka waan mana isaa deemee rukuteedha. Akkuma suuraa isaa kana argitan immoo Muktaar illee waan miidhame fakkaata. Dhimmichi piraankii ta'aa fi dhugaa ta'aa ammallee adda hin baafanne. Garuu piraankiilee ta'uu mala dhugaallee ta'uu mala hin beekamu. Dubartiidhaaf jedhanii hanga kana hundi wal miidhullee hin barbaachisu. Muktaar akkuma sanaan dura dubbate waan abdataan jaalatuufiyyuu hin gaafanne jaalala kanaaf hin gaafachuu didee Kamiilaa jedhee jira. Yaa dhimmi isaan lamaan wal dhabsiisu waa'uma Kamiilati malee dhimma biroolee hin qabannatti hin fakkaatu jechuudha. Kanaafiyyuu immoo abdataan illee erga Muktaar kabajee siif dhiisee yookiin immoo ati akka jaalattu waan beekuuf Kamiilaa gaafii jaalalaa hin dhiyeessineefi amma immoo mana isaa deemtee haala kanaan mana isaa deemee haala kanaan rukutuu miidhuu jechuun baay'ee tokko namatti ulfaatasi. Amanullee hin dandeenyaanii dhimmichi kun dhugaadha moo soba kan jedhullee adda hin baafanne dhugaas ta'a sobas ta'a piraankis ta'a hin beekamu jechuudha. Garuu immoo asirratti kan murteessuu danda'u Kamiiladha. Isheen kan jaalatte waliin bultii ijaarrattee jirti. Kana yoon jedhu erga nikaa hidhatte kanuma abdataati jechuudha. Yoo dhugaa ta'e innis yoo piraankii ta'uu baateedha. Kanaaf immoo jaroonni lamaan wal loluun Kamiilaan akka kan Muktaar taatu yookiin immoo kan abdataa akka taatu taasisuu hin danda'u. Isaan wal lolanii wal miidhaniidhaaf jechuudha. Waan hin taane keessa wal galchuu yoo ta'e malee wal hin fayyadanii. Kamiilallee waaqayyotu jaalala siif kenne garuu gaafa jarreen kun obboloowwan kun lamaan immoo balaa keessaniin gaafa akkanatti miidhaman illee immoo hawwasillee sitti dhagahama. Kanaafuu atis nama jaalattu tokkoon isaanii tokkoon bira akka hin geenye taasisuu ni dandeessa ture. Filannoo kee yoo ta'e jarri lachiinuu homaa gochuu hin danda'u. Asirratti jaalala keetii bultii keetii kan jaalattu situ beeka waan ta'eef tokko waliin murteeffattee yoo jiraatte mirga keeti jechuudha. Takka Muktaaritti deebi'e jettaa takka maalii ta'e jettee dhugumaan dhugaatti jarri kun lamaan wal lolanii jennaan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhimmichi piraankii yoo ta'e illee immoo haa ta'u wanti goonu hin jiru. Garuu haala kanaan miidhamuu isaatiin dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gaddee jira. Garuu biin tollee ta'uu ta'a hin beekamu. Maal jennaare wanti jennu hin jiru asirratti. Garuu dubartiidhaaf jedheen ilmi dhiiraa yoo wal lolu baay'ee ulfaata. Dubartii takkitti miti kan jiru Kamiilaa takkitti miti dubartiin guutte waan ta'eefiyyuu isheedhaaf jecha dubartiidhaaf namni akkamitti nama wal lola garuu anillee dubartuma garuu jaalala yoo ta'e illee garuu kana hunda wal miidhuun immoo hin barbaachisu. Gaarummaas hin qabu waan ta'eef jechuudha. Hunduu kan hiree isaa fuudha kan carraa ofii fuudha. Abdataanis fuudhuu baatu. Yoo hireen keessa walirra hin jiraatin Kamiilaan kan kee ta'uu hin dandeessu. Namni kan waaqayyoo hireef kan hiree isaa waliin jiraata malee kan jaalatee waliin hin jiraatu waan ta'eefiyyuu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa haala kanaan Muktaar miidhamuu isaatiif baay'ee tokko gaddee jira. Garuu yoo piraankii ta'uu baate jechuudha dhimmichi piraankii yoo ta'uu baate baay'een gadda. Dhimmichi yoo piraankii ta'e illee immoo yaa homaa jechuu miti. Yoo dhugaa ta'e illee immoo waaqayyo si haa fayyisu. Hordoftoota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa kanuma fakkaata. Garuu
baay'ee tokko na dhibe dhugaa dubbachuu finna akkamitti ilmi dhiiraa dubartii takkitti hidhaf jedhee hangana wal miidha akkamitti akkanatti wal rukuta garuu mee isin ijoolleen dhiiraa warroonni hordoftoota kiyya taatan dubartii takka nama lamaan jaalattanii akkanatti wal miitanii beektu anammooti kan ajaa'ibe keessa akkamitti abdataa mana muktaar deemee haala kanaan muktaar miidhuu danda'a akkamitti rukutuu danda'a hanga kana hundaa muktaar rukutamu hanga abdataan kan hunda isa miidhu muktaar eessa dhaqee akkamitti ofirraa dhoowwuu dadhabe dhiira miti kanaaf amma kamiila hin tuffatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha gaafa abdataan akkanatti muktaar dhiiga bichaa godhu kana bakka dhiiroo ta'e dhiirri tokko jaaginaadha bakka rukutuu qaba ofirraa akkamitti ofirratti dhiisa innaa waan hundaafuyyuu waaqayyo si haa fayyisuuf sin jedha muktaar keessa.